qabna warra barate doktora qabna profeesara qabna barsiisaa qabna hundaanuu ni qabna ilmaan oromoodha tanaafu mooraa ta'e keessatti alagaan biiroo ta'isee ati laayina zabanyaa eeggattee laayina kee eeggattee mattaaqiyaa maallaqaan baafachuu mooraa abbaa keetii keessatti hisaaba dhawadhu adeeroo kana kasi godhe gara laafumminaa keetiiti hidhadhu mooraa kee qabachiisi. Galatoom Jamaal keenya ammaan tana fidhadheetiin jiraati jabeessa ayyee nageetti. Galatoomi lal yaadu magartee takkittiin ammaan tana jechaa jirtu kanarratti waan takka isiniif ni dhageeffadha. Dhiyeenya kana gareen gartee fannoo jedhaniin tan naannoo Amaaraa keessa sochii godhaa jirtu tan gartee Oromiyaa keessallee torbaanuma kana keessa seentee ummata Oromoodhaa hedduu gattee mana isaanii duraa gubdee horii isaanii beeyladoota isaanii 100tti lakkaa'amu duraa saamte san guyyaa irraan tanaa naannoo Amaaraa keessatti aangaa'ota mootummaadhaati ajjeesaa jiran. Guyyaa irraan tanaa ajjeesanii jiran. Warreen gartee aangaa'ota mootummaadhaa kan hojii gaggeessaa jiru jechuudha. Okay? Garuu warri gartee abaaboo boodhaa ifinjee gaara keessa jirreechaa jiru kuni ammallee arrallee akkumaan gartee madura dhengaddallee isin jechaa ture. Riphee lolaadha eegee ifinjaan magaalota Oromiyaa kana keessaa wanni takka gartee ta'e isaan goonee jirra jaanii uummanni itti shaahida ba'uuf takka. Kan ammallee mootummaan naannoo Oromiyaadhaa bikka feete olii gad deemtee waa hunda gootu. Qabsoon isaanii tuni yoo gartee waan xiqqoota mootummaa tana yoo gartee kan hin sodaachifne taate mootummaan tuni akkamitti uummata irraa if duuba deebitee uummata kanaaf hafuura kanniiti. Moo gaafa gartee qeeroon kaatee bilisummaa fiddee isaan gartee akkasitti aangoo irratti ol ba'uu barbaadanii akkami dubbiin tun. Marsaa itti aanu abbaan fedhe haa ta'u abbaan fedhe abbaan fedhe gartee marsaa itti aanu keessatti abbaan fedhe afaan qawweetii alatti gartee qabsoon tuni jijjiirama yoo hafiddu taate qeeroon akka amma duraa kanatti gartee jijjiirama yoo hafiddu taate nam tokkolleenuu afaan qawweetiin itti gaafatame hin arkatu tana gartee beekuudha qaban. Kuni waan haaraa miti beekuudha qaban. Qabsoon Oromoodhaa akka amma duraa kanatti gartee namni hundinuu akka aangoo irra bahutti itti dhiisuudhaaf hin teessu. Kuni ifa ta'uu qaba namayyuu. Garuu immoo maqaa Oromootiin gartee afaan qawweetiin gartee Oromiyaa keessa socho'aa jirra yoo jette ilaa arraan tanaa gartee caasaa mootummaa Oromiyaadhaa humaa takkallee gartee yoo hin sodaachifne taate humaa takkallee riphee lolaa taate magaalaa keessa deemtee waa takkallee godhuu hin dandeenye taate qabsoon ati godhu jirtu maal? Waan magartee mootummaan jechaa jirtu sanii jechuudha. Qotee bulaa keenya miskiina godhuu saaminsa adda addaa gaggeessuu waanuma sanii jechuudha beekaa waan biraati miti. Okay? Fannoon tadheen gadda ijaaramte fannoon tuni beekaa amata 4 deemti takka amata 3 eega lolli naannoo Tigraay dhaabbatee booda miti fannoon kan ijaaramte. Akkasuma bara san dura bara fannoon mootummaa keessa jirti takka immoo cinaan isaanii ififuu gartee akkuma qeeroodhaatti warra gartee yaanni mootummaadhaa kun hin taane jechaa ture. Jidduu lola gartee naannoo Tigraay san warra mootummaadhaa wajjin qabsoo godhaa ture jechuudha. Arraan tanam arra qofaa miti garuu amma duraas isaan kun jeneraala gartee mootummaadhaa ajjeesaa aangaa'ota mootummaa hedduudha qaqqabanii jiran. Warra gartee gadhiisaniis warra gartee koroneelota ta'e akkasuma sanitti aangaa'ota naannoo Amaaraa kana hedduudha ajjeesan warra gartee oofisa keessa jiru. Qabsoon akkana fakkaatti. Qabsoon akkana fakkaatti. Qabsoon Oromiyaa keessaa ta'u walitti hin dhiyaattu. Uummanni keenya mootummaa jiraachuu hin danda'u. Gara kaaniin immoo gama kaanii hojiinis jiraachuu hin danda'u. Gadaachuutu jirti jechuudha. Okay? Itti aansuudhaan mee nama okay tanaatanii jidduu yaada qabdaa? Yaada deemsaa waanuma ammaati jette tanarratti. Ayyee. Sagaleen kiyya jira? Ni jira. Okay. Oromiyaa keessatti dhugumatti qabsoonni waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru
Garuu ati miidiyaalee garaagaraa irrattis ni hordoftaa ragaalee gurguddaa illee ni qabda jeetti mana mana. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Hooggantoota caffee Oromiyaadha. Warra mana marii gurguddaarraa dhimmaaf bobba'aa turanis kan qabee hinjifatee sigalee lolaanis fuudhee qorannoorra gaggeessee warra nagayaan meeshaa gurguddaadhaan waraanni mootummaadha harkaa baafna jee nama lama harka mootummaatiin ajjeesanii jira. Waraana lola hamma hin jaamne guddaan rabbananii garuu qorateeti ragaadhaan nama hawaasa qulqulluu ummata isaatiif hojjetu ta'uusaa addaan baafatee nagayaan galaa je'ee miidiyaan gurguddaan biyyattiillee irraa haasawee jira. Ta'ee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irraa taakka qabxiidhaa qabadhu agartee jirtaatii siisan. Jechuun wanni ani jechuun jiruuf wanni ati jirtu adda adda. Ayyee sodaachisuunii fi kana jechuun fakkeenyaaf dammaqinsa hawaasaa irra murteessaadha jamsi kiyya. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee 8 keessa jira. Zooniilee 8 keessa jiru keessatti sochiin amma fakkeenyaaf naannawa Finfinnee kana jala kan jiru waraanni bilisummaa Oromoodha. Sochii waraanni lafoon godhaan jiran dirooniin godhaa jiranii. Waraanni mootummaadha dirooniin godhaa jira. Agaraa jirtaa miti? Maaliif dirooniin godhuun sun maalirraa kan dhufe? Lafoodhaan dadhabuu isaarraa. Garuu gaafa dirooniin inni godhu hawaasaan miidhama jee waraanni jalaa baqata. Maaliif bakka tana waraanaa kanaaf jecha sababa waraana kanaatti hawaasarra dhiibbaa geessisa. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka dhaabbatee akkama qabsoonni waraanni bilisummaa Oromoo baay'ina waraanaatii fi akkasuma immoo sadarkaa jajjabinaa keessatti beeki waraana magaalaa Finfinnee tana yeroo muraasa keessa galuu danda'udha. Garuu wanni tokko maal ni beektaa? Yoo hawaasni maaliif hin galle? Yoo galuu danda'e maaliif hin galle? Maaltu dhoorke? Okay. Bareedaa dhagaa. Walirraa foona. Yoo galuu danda'e maaliif hin galle? Okay. Maayikii qabiif sagalee deebise. Namni tokko dursa waraanni bilisummaa Oromoo kan hilaa ammaan tanaa lola jiru qabsaa'ee qabsoo sochoosaa jiru tokkoffaa irratti akkuma kalee isaatti hawaasuma kana keessa deemee dammeessuunu hawaasuma isaa burjaajawaa kara meeqa faffacee kana shaggooyyeen tun beeki gaafa shaggooyyee gaafa taphatan ni beeytame shaggooyyeen tuni yoonii fi namni tokko tarree takka keessaa mataan kara kaan deebi'e wal dhawaa beek si galee shaggooyyee tana kara tokko deebisuuni bilisummaa keenya dhageeffadhu laal hogguu haasoynu ani politikaa namatti haasawanii miti dhugaa yoo dubbanne yoo gartee daarektii akkanumatti gartee walitti wal sobuu yoo taate malee fannoon tuni amata sadii dura hin jirtu baleessoo maaluma taate. Wanni immoo fannoon arraan tana godhaa jirtu wanni fannoon ammaan tana arraan tana godhaa jirtu yoo fannoon tun ammaas takkaa miti beek isaan kun ifiifuu waliin fedhan yoo xiqqaate murna sadii faadha nama sadii adda addatu gaggeessaa jira. Okay? Bikka adda addaatti socho'aa jira jirri kun. Yoo gartee sochii poolitikaadhaa taate akka gartee abaabootti ni qaban jee yaadu. Yoo sochii istiraateejiidhaa taate akka abaabootti ni qaban jeetillee yaadu. Garuu immoo maaltu akka isaanitti gartee tarkaanfii fudhachuu maaltu isaan dhoorge. Maaliif deemanii gartee bikka takka bar isaan dhuunfatanii waa gaggeessuudhaa miti beek. Wanni gartee abaaboodhaa godhuu qabu. Garuu immoo wanni gartee jarri fannoodhaa kun godhaa jiru naannoo Amaaraa kana keessatti angaa'onni mootummaadhaa akka gartee olii gadi hin deemne godhaati jira. Mootummaan naannoo Amaaraa anaa miti. Barana filannoon naannoo Amaaraa keessatti hin godhamne, okay? Filannoon hin godhamne. Inumaa san bira dabriititi mootummaan naannoo Amaaraatu akka istiraakcharaatti hojiirra hin jirtu. Yoo jiraatte dhibbeentaa 25tu hojiirra jira jedhaniiti odeessaa jira. Dhibbeentaan 75 hojiirra hin jirtu. Mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan naannoo Amaaraa. Maaltu kana fide? Sochii fannoodhaati. Okay? Itti fufi. Ayyee ani afgaafiin tiyyaa duraan tanaa miti.
akkuma hawaasni waan biraa irraa baratuu fi kana istirateejii lolaatiis Hawaasa keenya sobuu dhiisuu qabna. Hawaasa keenya wanni nuti sobnuun hin jiru ulii booda. Hawaasa keenya dhugaatti himna. Dhugaa dhaga'uu qaba. Dhugaa san irratti gartee qabsoon keenya poolitikaadhaa miti. Qabsoon Oromoodhaa dhugaa dubbachuu irratti. Gaafa gartee biyya teenya dhuunfanne feetu Itoophiyaa haa taatu, feetu Oromiyaa haa taatu, gaafa biyya dhuunfanne poolitikaa irratti gartee as baanee ni haasofna. Yeroo san namayyuu gartee paartii adda addaa ijaarratee paartii saniin uummataan sagalee nuu kennaa jechuudhaan poolitika adda addaa ni hordofna. Arraan tan ammoo akkasitti gartee uummata keenya sobuun nu barbaachisu. durarratti gaafiin an qabu maali ni beektaa Jamsi akkuma dhuunfaatti waan hin sirraa baradhu ani imma nama sirraa waa barachaa jirudha. Tokkoffaa irratti ati dhalataa Oromooti. Osoo ofii keetii of hin ijaarin nama biraa ijaaruu ni dandeessaa? Hin dandeessu. Okay, hin dandeessu. Nuti akka Oromootti Oromoon arra Itoophiyaanis jettee sabaaf sablammoota jettee waamtu tuni yoo rakkoon takka dhufte ka ofiisiitiif of ijaartee biyyan tahin biyya ta'uun rakkoon qabaatin arra hanqayoom fakkeenyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo qabsoodha gaggeessaa jira. Oromoo fi Oromiyaa qofaaf gaggeessaa jira. Fakkeenyaaf hin kaasaa beek. Osoo nuti of hin ijaarre osoo nuti saba kanaaf namumaaf ergamnee Itoophiyaa tan ammoo fakkeessineetuma akka namni biraa nurraa jaalatutti akka qaamni biraa jaalatutti sabaaf sablammiidha tokkummaaf sabaaf sablammiitiin ijaarra jennee osoo nuti dubbannu sigaltee rakkoo dhuftuuf hawaasni Oromootii fi Oromoo wanni jaamtuun dandamachuu ni dandeessi. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa osoo Oromoon hin ijaaramin ati akka Oromoo tokkotti osoo Oromoonuu akka Oromootti hin ijaaramin Itoophiyaan ati ni lalliftaa gaafiin kiyya. Gaafii bareedduudha haafte. Gaafii bareedduudha haafte dhugaan siin jaabeera. Laal wanni gartee bar irratti haasawaa jirru dursoo Oromii uummata naa'u gartee feetu Oromiyaa haa taatu feetu Itoophiyaa haa taatu bar nuti dursoo furmaata uummata keenyaatiif ta'uudhaa miti. Qabsoo wanni goonuuf bar uummata keenyaaf furmaata banuudha bar. Uummanni keenya hafuura akka baafatuuf uummanni keenya duuti irraa dhaabbattuuf nagayaan bobbee haa galuuf waan biraatiin bar. Sagalee haa kennatu anaatu if bulchee gartee akkasitti waaniin barbaadu irratti ifitiyyaaf muree murteeffadhe jechuu qaba uummanni keenya. Kanaa miti. Guddoon teenya tanumaa bar. Yaada kana gartee odoo galmaan hin geenye wanni nuti gartee waan Itoophiyaatii fi waan gartee Oromiyaa irraa haasuu nuti akka illee nu hin jirtu. Dursoo uummanni keenya hafuura baafachuu qaba. Nageenyi isaaniif bu'uudha qaba. Okay? Akkasiin siin jaati mee dursoo game jirta? Jirra galata Waaqayyo akkam jirtu Saayidii? Jirra yaaddoo. Baga jiraattanii isa duraan dursee carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa isiniin jecha. Waa'een keenya nama dhibaa dubbatuunis callisuunis jedhanii waan baay'ee dubbataniiranii. Garuu yaadalee muraasa wayii hamma yaada kootti jecha akka yaada gammeetti dubbadha malee akka yaada Zaayidiitti dubbachuu hin danda'u dhiifama garuu. Nama 187 na laala. Tarii yaadni kiyya nama kanaaf dhugaa ta'uu dhabuu danda'a. Nama waan ta'eef haasaa kiyya keessatti akka onnee kootti yoo dubbadhe uummata kanaaf liqinfamuu dhabuu danda'a. Duraan dursee waan balleessillee jalqabuma kana dhiifama jechaatti garuu akka yaada gammeetti dubbadha naaf olchaa jechuu barbaada. Tole rakkoota kan qabu. Inni waa'ee saba keenyaa, waa'ee Oromiyaa, waa'ee biyya teenyaa dubbachuu inni barbaadu tokkoffaa irratti waan nama dhibu keessaa dhugaa dubbachuudhaaf haala akkatti dubbataniif akkatti jedhani nama rakkisa kan jedhee fi dhugaa dubbachuudhaaf Oromiyaan ani hin beeku akka yaada kootti yeroo duraanii yeroo indoomi sanni biraan bulchu mirga qaba jedhee yaada dhugaa dubbachuudhaaf. Sababa isaa yoo du'ellee yoo manni gubateellee yoo lubbuun baddellee yeroo sanii hin dhaga'ama beektaa dhiifama naa godhi. Amma dhagameen tokkuma hin jiru sagaleen hin jiru. Baay'ina qabna malee walii galteellee dhabaa jirra.
Ani wanta kana sirrees. Sabni biraa nu bulchuudhaaf yaada jettu san sirraan furadhu. Laa bulchuu hin jenne Sabni biraa nu bulchuudhaaf mirga qaba jettu san gartee sirraan furadhu. akkas hin jenne yaadichi kee akkasii miti Saayid dhiifama naa godhi. Ayyee. Yeroo dura sabni biraa irra nu bulchuu Oromoon hima du'uun namaa kun diqqoo dhageettii gurraa qabaa beektaa jechi kiyya. Amma duuti Oromoo isa durii sana hanqatte jechoo kootti malee sabni biraa nu haa bulchuu jechoo kootti miti dhiifama jecha. Okay, tole. Kanaafi tokkoffaa kaleessallee gootonni keenya hayyooleen keenya kan wareegamanii fi akka yaada gammeettitti waa'ee lafa keenyaati, waa'ee dhimma lubbuu keenyaa, magaalaa keenyaati, waa'ee dhalli keenya hiree mataa ofiin murteeffatu irraa gaafiilee kana olii gaafataa galma ga'uu hin dandeenye lubbuu baay'ee dhabneerra jechuu barbaada. Garuu har'aan tana hayyoota Oromoo, gootota Oromoo kaan kan biyya keessaa gidiraa, kaan kan biyya keessa jiran ari'aa ammoo har'aan tana maaltu ta'aa jira? Warri kaleessa waa'ee magaalaa keenyaa dubbatamaa ture. Goonni kaleessa baay'een isaanii waa'ee biyyee keenyaa dubbatamaa ture. Magaalaan keenya akka hin gurguramne, biyyi keenya akka hin gurguramne, afaan keenya hiree mataa keenyaa lafa keenya irratti murteeffachuu qabna jedhaa lubbuu dabarsaniira namni baay'een naa ol beektan jedhee yaada. Deebii tokkumaa argachuu hin dandeenye bira darbanii amma walii keenya wal nyaachisanii ati Jimmaa, ati Arsiidhaa, ati Wallaggaa, ati Harargeedhaa jechuu keessa ga'ee adda adda facaasanii kanaa fi tokkoffaa akka yaada kootti namni baay'ina keessatti nama 100 wallaa 200 nama 100 yookiin nama 10,000 ol kan ta'e Oromoo yoo yaa'a tokko yaa'u beekama tokko lamantu nama wal hidha. Namni keenya ammaan tana yaadni namaa garagara jira. Kun Jimmaan faarsaa, kun Wallaggaan faarsaa kana ka godhe tokkoffaa beenna jedhee yaada adda wal nyaachisuudhaaf gosummaadhaan waan kana keessa nu galchanii haa ta'u garuu innan jechoo barbaadu tokkoffaa irratti Oromoon tokko ta'uu qaba waan kana irratti. Yoo qaran beennillee amma beekuu qaba, amma of arguu qaba. Dhiyeenya kana waan baay'ee dubbatamaadha. Godinarraa ani Wallagga, ani Arsiidha, ani Harargee waan jedhamu kana sobanii uummata keenya wal nyaachisanii jidduu kana keessatti lafee nama keenyaa nyaatanii adhallee dhufanii amma lafa teenya nyaachuudhaaf qophii irra jiran jechuu barbaada. Akka yaada gammeettichaadha. Akka yaada namaatti osoo hin taane. Naannummaa irraa baanee Oromoof tokko taanee lafee kaleessa gootonni keenya dhumanii wareegaman maal laalaa maaliin mormataa dhuman jennee yaannee tokkoffaa biyya keenya kan bilisoomsinuun yaadaan. Lammaffaa ammoo qawweedhaan malee biyya kan bilisoomsu tolaanii miti. Oromoon amma riphee jennaan sa'aatii kana Oromoo ammoo kallattii 100 itti caarallee jira amma sa'aatii kana jecha akka waan rafeetti malee hirribee malee hin rabne Oromoon. Hedduu takka galatoon obbolee Sa'iid. Akkanatti yaada bareedaa kana gudee isan hedduu tola beeyta. Hedduu takka galatoon. Yaada bareedaadha dhiifama mootiin xumure. Kana waan ta'eef kun akkasii deemamee tokkummaadhaan cimnee yaadaanii wal qabnee ebalu achi Arsii Godina maalii jechuu kana dhiinee tokko taanee waa'ee biyya keenya waa'ee lafa keenya irratti waan dhufuuf jiru irratti qophaa'uu qabna. Isa lammaffaa waa'ee ijoollee bosona jiraniitti ammoo haa ulfaatanii wareegamaniiranii garuu darbee namoonni garii achi keessa jira. Warri ammoo Oromoo irratti illee dhiibbaa uuman faayidaa ofiitiif jecha isaan ammoo isaanis udutaas gabbaayanii warri dhugaadhaaf falman akkuma jirutti ta'eeti warra ammoo deebanii faayidaa ofii fakkeessanii maqaa isaanii gonfatanii uummata keenya miidhanillee oduu sirraanii sa'aatiin kun sa'aatii sanii miti sa'aatii of arguu qabnu Oromoon sa'aatii tokko ta'uu qabnu Oromoon waan ta'uuf jirullee beekuu qabna nu amma dhaloota barate hayyuu baay'ee of keessaa qabna. Gaafiin tokko maal jedha Lammaan maaf galuu didee Jawaar maaf galuu didee kan kaleessa biyya keessa tole galatoomi yaada bareedaadha dhiyeessite. Warri biraas gartee yaada dhiyeeffatanii filaabara Oromiyaa jirtaa? Fileebar Oromiyaa jirta? Fileebar Oromiyaa hin jirtu? Okay. Itti aansuudhaan abdiin koo rabbumaa jirta baga jiraattee dhiyaadhu. Abdiin koo rabbumaa baga jiraattee dhiyaadhu na dhageessaa takka lama sadii na dhageessaa hello nan dhageessu okay. Jalqeeroo jirta? Oye, James.
jira. Akkam jirta? Dhiyaaddu baga jiraattee irraan kee Ayyee Jamsi gaafii tokko akka yaadaatti akkasi fakkaatutti nama wallaalaadha akka nama hayyuu tokkootti akka waasirraa barataa jirutti haalli siyaasaa biyya keenyaa kun baay'ee namatti ulfaata. Fuuldurri isaa maal fakkaata haalli siyaasaa biyya keenyaa kun nageenyi biyya keenyaa kun akkasuma malee lamaffaa haalli qabsoo Jawaar Mohammad amma sadarkaa ammaa godhaa jiru geggeessaa jiru kun hangam faayidaa qaba jettee yaaddaati? Gaaffii bareedduudha kaaftee dubartii. Tanarratti niin dubbadda. Na obsi yaada gartee wal furnaanneetiin itti deebi'a. Gaaffii babbareedduu lama dhiyeessite. Haalli biyya teenyaa kun maal fakkaata? Gaaffii gartee akkaataan Jawaar itti hojjechaa jiru kunoo uummata keenyaaf takkaa'u biyya teenyaaf gartee furmaanni inni fidu maalidha? Itti aansuudhaan Saalih jirtaa? Saalih jira jaa Said Jamal. Ayyee dhiyaaddu carraan keeti. Carraan kiyya aboo biitti teenya tun silaa haalli nama sodaachisa haalli isiin itti deemu jirtu hedduu kona. Halo. Haalli gamanaa gamasiinis haalli gaazaatii fi kana kanaanis jira namuu. Karaa ikoonomiidhaatiin jechuu keetti ayyee. Saalina dhageessaa neetworkii teetiitu rakkoo qaba. Simbaasa deebii neetworkii ta'e sirreeffadhuuti ol deebii. Irkoo sabaa jirtaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Said. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirta maashaallah marii baay'ee bareedaa irraa jirta dhugaa rabbi. Jirra baga jiraatte. Jiraadhu siin jecha. Galatoomi. Yaadni beektaa yaada maree fi dhimma faannootii fi waraana bilisummaa Oromoo irraa kaasa sun dhimma baay'ee barbaachisaa ta'elleedha beektaa. Tole. Akka qabsootti yoo ta'e akka hirmaannaattis yoo ta'e waraana bilisummaa Oromooti kan bosona jiru. Dhugaa. Irko na dhageessaa? Odoo haasa'u jirtu gaasii dura calqee na dhageessaa? La daqiiqaa tokko Said daqiiqaa tokko ni deebi'a. Asmara tur. Ayyee tole. Abbaa cabsaa jirtaa? Abbaa cabsaa? Jira James. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yooyyaa akkam jirtu nagaa fayyaadha. Jirra onoo baga jiraattee dhiyaaddu. Aayee Jamsi keenyaatis baga jiraatte. Galatoom. Iyyaa bareeda dhagaa. Aayee Jamsi keenyaatis baga jiraatte. Maayikii keessan cufa warri gartee haasawaa irra hin jirre. Abbaa cabsaatti fufi. Yaa Jamsi keenya hedduu galatoomii carraa kana kennuu keef ulfaadhu jechaati yaa kaasumaanii. Yaa amma aggaammiin gaa sirna PPT'n Oromiyaa diiguuf aggaamamaa jiru kun waan baay'ee yaaddessaadha. Waan nama Oromoo ta'e hundayyuu yaaddessuu qabu. Kanaaf namni maaltu na dhibee maaltu na galchee ani siyaasa maal jechuu osoo hin taane beektaa wanti kun siyaasaa miti. Dhimma lubbuun jiraachuuti dhimma dantaa walooti waan ta'eef namni gara siyaasaatti qabdanii ani siyaasa ani akkasiin jiru osoo hin taane kun dhimma lubbuuti. Dhimma lubbuun jiraachuuti yoo Oromiyaan jiraatte eenyummaan keenya jira yoo Oromiyaa qabanne afaan Oromoo qabnaa. Yoo Oromiyaan amma jirtu tun jiraatte isiin sirriin jirtu kaartaan isiin inni ammaatu sirrii miti ka biraa barbaadachuufu yoo isiin kun jiraatte ka biraa irratti barbaadannaa. Kanaaf waan kana namni hunduu akka qoosaatti ilaaluu hin qabu namni kamuu
irratti dadammaquu barbaachisaa. Wayiif isaanillee rabbi ofee kanaan isaan ga'e beektaa waggaa 8 nu ajjeesanii. Waggaa 8 nu ajjeesanii yookaan Oromoon kanaan dammaqa. Oromoon riphee osoo kuundu. Akka namichi waraabessi osoo kuun waraabessi nyaatu abboona nyaataa callisan Oromoon akkas ta'e barama osoo Wallagga du'u Arsiin nima callisaa. Yoo Arsiin du'u Harargee nima callisaa. Na nyaataa callima san ta'e beektaa Oromoon hundisaa. Kanaafi jara keenya dadammaqa sirriitti dammaqa akkuma Dr. Gammachuu Magarsaa jedhe rakkoon Itoophiyaa Oromiyaadha. Rakkoon Oromoo immoo Itoophiyaadha. Kanaaf nu waliif hallaadha. Sirni biyya sanii akkuma isin beektan Oromoo cabseetti ijaarame, Oromoo irratti ijaarame kuni waan namni marruu beeku. Biyya sana irratti waliigaltee hin qabnu hardhallee isuma sana dirqama nurra fe'aa jiranii. Isuma san lafa nu kaleessa Oromoon aarsaan argate. Lafuma kaleessa Oromoo wareegama qaaliin argate hadha nurra diiguudhaaf nurratti mari'ataa jiru. Sadarkaa kanatti uummata kanallee tuffachuun ni gaarii miti beektaa. Namni Piippiinis uummata Oromoo sadarkaa kana laaluun silaa irra hin turre. Haa ta'u inni ammoo Piippiin Oromoo cabsee jira. Gandummaadhaan qoodee jira. Wal afaan deebisee jira. Yeroon isaa kana jedhee Oromiyaa diiguudhaaf amma humni Oromoo laaffateera jedhee dhufe. Ammoo Oromummaan waan laaffatee miti hirripe malee Oromoon natti hin fakkaatu. Kanarratti Oromoon hin dubbatu taanaan diigamiinsa Oromiyaa irratti maaltu naga'e siyaasa ittee callifta taanaan atuyyuu hin jirtu Oromummaan hin jiru Oromiyaanis hin jiru eenyummaallee hin jijjiiranna jechuudha. Yookaan Somaalee taanaa yookaan Amaara taaneetuma Amaaranyaa dubbannee jiraanna. Kanaafi yoo Oromiyaan jiraati kanaaf ilaali yeroo hedduu hogguun haasa'u waa'ee Oromiyaa irratti nuti yeroo ammaan tanaatti paartii nu barbaachisu wanni hin juuf takkatan. Yeroo ammaan tanaatti akkas jamsi keenya paartiidhaa fi qoodamina adda addaa kana hunda nu barbaachisu. Yoo gartee tan wanni Oromoodhaatii fi Oromiyaan gartee na laalchisi jettu taate paartii keessa jiraachuun sirra hin jiru. Akkasitti gartee maqaa Oromoo baadhattee dhuftee namuma maqaa Oromoo paartuma maqaa Oromoo baadhattu hunda wajjin gatteessee mareechuudha qabda. Dhugaadha jamsi keenya. Kuni amma dhimma walooti jara keenya dhimma waloo keenyaati malee dhimma paartiitii miti. Dhimma nama Oromoo ta'e hunda dhiigaan nama Oromoo ta'e hunda ilaallatu. Jara keenya Oromiyaan diigamuun akkamitti isin gammachiisa? Warri faarsee bulaa ammoo kana nu fudhachiisuudhaaf kana nu amansiisuudhaaf akkamitti dhuftu? Inni kun sirrii miti. Nu dubbii yoo cime dubbiin Oromoon filannoo biraan qabu Oromoo hundi isaa woboo ta'a beeki. Abaan woboo ta'a. Yoo mara dhibee qawwee kaafna. Kanaafi aggaamii Oromiyaa irratti aggaamtan kana stop. Oromoo akkasitti ilaalina. Warri piippiillee Oromoo sadarkaa sanitti ilaalina. Oromoon isuma kaleessa taankii dura dhaabatee 4 kiiloo isin galchee mootummaa isin godhe. Hadda isin laaffifnee jirra, kana goonee jirra, tokkummaa isaa cirree jirra, ajjeefnee jirra jettanii qe'ee isaa isarratti diiguudhaaf, abjuu warra nafxanyaa milkeessuudhaaf, abjuu warra milkeessuudhaaf lafa Oromoon aarsaan argate tolaan hin arganne federaalizimiin amma jiru kun federaalizimiin amma saba irratti hundaa'e kun tolatti hin dhufne jira keenya qoosatti hin arganne Oromiyaan kunis tolatti hin dhufne nu balleessuudhaaf hin dammaramtan jettanii afaan keenya balleessuuf eenyummaa keenya balleessuuf biyya keenya balleessuudhaaf heera mootummaa jijjiiruudhaaf bilisiginnaa heera mootummaa jijjiiruu maaltu isaa kenne ga'ee heera mootummaa jijjiiruu qaba heera biyyaa ka jijjiiratu uummata biyyaati moo paartiidha paartii garee ta'eetu walitti qabamee heera biyyaa jijjiira moo uummata Itoophiyaatu jijjiirata sila galatoomii obboleessa keenya. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri biraas hedduudhaatu jira cirraan kannaa fi hedduu takka galatoome. Ayyee garuu Oromoo maraluu ija keessan banadhaa qophaa'aatii waan deemaa jiru kana caqasaa sirriitti jechuu barbaadeetani laaffisina. Ayyee galatoome. Tole warri mana keessa jirtan harka keessaniin taaptaap godhaa koppiliin godhaa sheer godhaadha. Akkasuma sanitti gartee babarreessaa. Assalamu alaikum yaada tokkittiin irraa fuudhee jamsii keenya. Ayyee. Dubbaddo ayyee dhugaa. Waan baay'ee sirraa hubataa jirra. Namni yaada bilchaataa qabullee dhufee seenee yaada kennataa jira. Kufuu dabaree. Obsi oguta akka irko oguta akka obsi. Jalqabaa kaasee immoo gaafa ati waan tokko gadi fiddee uummataaf mul'istu hedduu sirraa gammachuu qabna ulfaadhu. Jabaadhu cimiituuf jenna. Ammoo wanti nuti argaa jirru hanga ati nama afeeraa jirtu kanarratti warroota yoo Jawaar shir jedhantu jiran. Warroota yoo Jawaar rafantu jiran. Nuti warra kana hordofnu warra kanas jijjiirama fidu siyaasa Itoophiyaa rakkoo Oromiyaa irratti jijjiirama fidu jennee siin abdannu yaannes hin beekne. Dabalataa gaaffii namoonni tokko si gaafatan otoo deebiitti nu kennaa deemte
Gaafa walitti qabaa deemtu nu duraa dagattaa jedheen si gaafachuu barbaade dhiifamaa obbo Jawween gaafa dammaqu warrootni caasaa isaallee asirraa girgir jechuu hin qabanii nuti yaada dadhabaa waboon qabus dhugaa inni milkeessaa jirus argaa jirraa ammoo odoodhuma isaan qabannee jirru immoo wannoonni karaa isaaniitiin dhiibbaa isaaniitiin nurra ga'ullee numa jira karaa keessaatiinis isaaniin maqaa fakkeeffatee waan golgaa isaaniitiin deemaa jirus numa jira. Kanaaf yaada sitti dheeressuu yaada uummanni keessa kaasanuu gaadha. Yaada tokko booda deebitee yaada hedduu dhaggeeffachaa ollee deebitti nu laattaadha si dhaggeeffannaa isin jechuu barbaadaa galatoome. Hedduu takka galatoome abshir. Galatoome balleessa keenya adde Irkoo jirta? Irkoo na dhageessa? Ni jira sagaleen kiyyaa ma jiran? Sagaleen kee ni jira. Itti fufi hayyee carraan keeti. Hayyee osuma yaada kennachaa jiru jedhuudhaan dakute laali yaada amma ati kaasaa turte sanirraa mukufee sanumarraa yaada kiyyaas kennadha. Yaada duratti san jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo faannoo dura ba'uun sun dhugaadha. Hojiin isaan hojjetan faannoo irra boonsaadha moo faannoo gadiidha jennee ilaaluu danda'u qabna. Waliin madaaluu jechuudha. Parsantiidhumaan osoo wal cina kenne baay'ee gadi bu'aadha. Egalee uummanni waraana kana maaltu akkas godhe? Tokkoffaa hanqina dippiloomaasiiti. Hanqina dippiloomaasii dhibbaan dhibbatti qabanii waraana dippiloomaasii hin qabne immoo mo'uu hin danda'u. Amma asiin qabne asiin buune asiin finfinnee marsine asiin akkana goone jedhanii kijiba wokabaa kijibaa bichaa oofan malee jechuudha. Waan isaan jalatti ijaaramee isaan akkasitti miidhee uummata miidhee isaan fakkeessee uummata miidhaa ture sanuu warruma amma Jawaarii rafe jedhan kanattu gadi baase. Sigalee waan matanarraa yoo jechuu hin dandeenye jechuudha. Dippiloomaasiin isaanii tanumarrallee waan maga tanallee saaxiluu hin dandeenye. Uummanni keenya karattii hundaan miidhamee cunqurfame kana inumaa waan tokkotu jira. Waraana mootummaan kun waraana kanarraa takka sudaan qabu. Waraanni kun inumaa dildila ta'ee isa ceessaa jira. Fakkeenya siif hima Sa'iid Arsii keessatti yeroo jalqabaaf waraanni dhufee leenjii jammaru dhaqanii iddoo sanitti leenjiin iddoo akkanaa waraanni akkanaa bakka akkanaatti baay'inni isaa hammana kan ta'u leenjii jammaree jiranii eeruu kennan mootummaadha. Warri mootummaan sun ijoollee dhayxee eeruu kennite san maa himtan haa leenjifamanii jedhanii warruma mootummaatu ijoollee sana ajjeese. Ajaa'iba. Sigaarrama bar. Waan asirraa kijiban kana. Oromiyaa walaba taatanii ijaarratanii asirraa kijibanii ilma namaa lafarraa duguugan kana. Osoo sirreeffatanii wannuma dhugaa qulqulluu san hawaasatti himani. Fakkeenyaaf hojiirra jiranii qabsoorra jiranii waraana harkaa qabanii qabsaa jiranaa jennu. Waanuma dheengadda icciti madeengadda hawaasa wajjin Jawaar miidiyaarra mari'ate kana isaan akkuma nama biyya harkaa qabu tokkotti akka nama waraana harkaa qabu tokkotti namni mootummaa kanarraa abdii qabu hin jiru isaan maa abdii waan mootummaa kana caalu abdii uummata kanaan kennin garaagarummaan mootummaa kanaatii fi isaanii maaliin? Fakkeenyaaf namoota mootummaan faallataa isaan ni ajjeesan. Isaanis ni ajjeesan nama isaaniin faallaa ta'e. Mootummaanis nama isaan deeggaru ni ajjeesa. Garaagarummaan isaanii jiru jechuudha. Tole nu gabaabshayyee. Aantummaa hawaasaa tokko jarri tokko yookiin mootummaa ta'ee isaan aantummaa hawaasaa qabaachuu danda'uu qaban. Kanaafuu wanni amma godhaa jiran kun dogongora guddaa waraan illee amma footorraan oofan kanaa miti warra duraan ture kun arguutti jirra waan ta'eef olola dhiisanii onnuma dhugaa hawaasatti osoo himanii jechuu barbaadeeti. Hedduu takka galatoomii yaada babbareedaadha dhiyeessitee yeroo biraatillee akkanumatti dhiyaadhuuti haasawee amma duraas dhuftee haasawitteetuma deemtaa sanaafuu gartee hedduu takka galatoomiin siin jaa. Itti aansuudhaan. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan asiin nu neeytanii
Ani maqaan kiyya tokkoomsa dhugaasaatiin jama. Galatoom. An ilma hayyuu tokkooti garuu takka dabbee dubbadeen beeku. Ayyee. Dabbee dubbatuufis warra kootiin waan hin dhorkafamuuf gabbeen dubbadhu. Gabaabseetuma yaada hedduu haasaa jirta uummata keenyaaf hedduu dalagaa jirta guddaa galatoomii baay'een namni keenya asirratti akka yaadni wal jijjiiru godhaa jirta hedduun si dinqisiifadha jabaadhuun sin ja'a itti aansee immoo kaniin uummata keenya kanaaf dhaamuu barbaadu wanni adeemaa jiru hanga amma sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru duubatti waan hedduu nama dinqisiisu waan uummanni keenya ganaa hin bayyananne ganaa barnootaan hin tarkaanfanne gama saayibaraatiin Itoophiyaa irratti waan gama keessaatiin deemaa jiru yoo ilaalan haalaan waan nama sodaachisu saniif addi bilisummaa Oromoodhaa yoo isaan kallattii isaan barbaadan kana kaanii adeeman yoo taate biyyattii tanaas waliin rakkoo keessa gallee facaasna jechuudhaan waraana fi leenjifataa jira. Hawaasni keenya immoo waraana kana jechuun gama diinagdeetiin quban qabu komii qofatti irra kaasuu qofa. Biyyatti teenya nu harkaa gama yoo amma dura kan miidiyaa kana gubbattee ni dhageessan Netanyaahuun waan jechaa ture uti dhiiga Afrikaa qabna ni gargaara yaada jiru. Suni gargaaramuu odoon ta'in wayitii ammaan tanatti bittaa gabrummaa kan duruun caalaadha deebisanii nu bituu barbaadanii ikonomii Israa'el gama biraatiin lola keessa seenteetti Itoophiyaan Israa'el guddootti beekamti. Qabeenya Israa'eliin nagada guddaa godhu jira. Wanni qabeenya kun hundinuu gaasni albuudni kun hundinuu isaaniif tarkaanfisiisamaa jira. Gara akkuma warra Suudi Arabiyaa yoo fudhatteen gama Suudii maallaqa gaazatoota isaanii gama Ameerikaan ni kennamaa. Hanga isaan barbaadan qofaan mallee ni gallakkifamaaf. Qabeenyi guutuudhaa guututti. Itoophiyaas akkasi kan godhaa jirani. Yoo fudhatte gama daabaatiinis warshaa guddaa daabaa kadhaaban kana kun keenyuuti waggaa meeqaaf kontiraanni kun keenyuuti amma dirree xayyaaraa yoo fudhatte dhiibbaa inni qabu tokkollee uummata keenyaaf ibsan tokkollee hin jiru. Uummanni keenyaaf wanni isaan deebisanii gurguruudhaaf albuuda irratti qabeenya irratti balee uummata keenyaaf parsantiin isaa waa godhan takka illee hin jiru. Biyyattii tana fuudhee nu harkaa gurguree jira. Kana godhaa jiru gama CIA Ameerikaatiin irratti dalagamee namtichi kun CIA Ameerikaa waan jettu qofa godha. Waan Netanyahuun ja'uun qofa godha. Namtichi Netanyahuudha. Maqaa Oromootiin nu bitee nu cabsaa jira. Akka isaan barbaadanitti godhi janiini tarsiimoo isaaniitiin hordofamee nurratti dalagaa jira. Saniif akka sabni keenya dammaqu akka gargar wabootti makamee leenji'u akka baraaru guutuurraa guututti yoo hidhattan balee wanni gama amantiitiinis isin dhufuu taa'u guutumarraa guututti waan hammana jettanii miti hanga isin lafarraa Oromoon baddu takkatti isin dhabamsiisanii lafa tana fudhatanii if harka galchuu deeman. Kanaaf Oromoon dammaqaan isiniin jaa hedduu galatooma. Hedduu takka galatoome obboleessa keenya yaada bilchaataadha nu dhiyeessitee dhiyaattee gartee kanatti qabxiilee babbareedduu tan uummanni keenya dhaga'uu qabu jettee nu dhiyeessite keessa hedduu takka ulfaadhuun siin jaa. Dhugatti gartee obboleeyyan keenya warri mana keessa jirtan hundi keessanuu yeroo hedduu gartee yaadota garaagaraatiin isinii fida yaadaan isinii fiduu kana gartee ani akkanumatti hin dubbadhu waan duuba jira gartee suutatti isinuu deemtanii itti dhuftan jeetiin abdan maaliif poolitikaa kana keessatti namni tokkollee nu gartee akkanumatti iji guduunfatee ka'ee deemuu hin qabu. Poolitikaan pilaana qaba odoo hojiirra gadi hin geessine teessee mari'attee akka barbaaddutti gartee hojiirra oolchuudhaaf hojjetta malee eega gartee miilaan deemuu eegaltee booda garamiin deema jettee hin ilaaltu.
Amma fakkeenyaaf reefuun tan obboleessa keenya gaafii adda addaa na gaafatee jira. Haalata agartee biyyi teenya keessa jirtu kana ilaalchisee ati yeroo gabaabduu keessatti gartee akkamiin laaltaa naan jedhe. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyi teenya keessaafuu gartee akka biyyaatti akka if duuba hin deebinetti gartee karaa hamaarra geesseeti jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan ammaan tana biyya gaggeessaa jirtu warreen isaan gartee akka ummata isaaniitti takkaa'u gartee deeggarsa isaaniitti ilaalan ummata magaalaa Finfinnee keessa jiru jeetiin amma dura isin himee jira. Irra hedduun keessan yeroo san qalbiidhaan dhageeffachaa jirtan har'aas isinitti deebiitiin isin himu. Mootummaan amma gartee biyya gaggeessaa jirtuni waan Finfinnee alatti ta'u takkaa isiitu dhaga'uu isin barbaaddu irratti illee hojjechuu isin barbaadan. Wanni isaan godhuu barbaadan dhugaa paarkiilee adda addaa gartee Finfinnee irraa fagootti jajjaaru. Waan gara biraa immoo hafade haaduu, hafade haa jiraatu, hafade haa dhumu, hafade haa beela'u, hafade hojii haa dhaabu irraan kaayyenne. Wanni isaan irra kaayyatan dirqamaan gibira uummata irraa guuru. Yoo gartee qancolotti mana kana hordoftan taate yeroo hedduudhaan isin himaa ture. Kunoo dhiheenya kanaas mootummaan Ameerikaadhaa Itoophiyaadhaan akkaataa gibira isaan jabeessanii itti guuran irratti pilaana addaa qopheessaniitu kunoo waliin mari'achaa jiran jee isin himaa ture. Akkasuma sanitti baatii san duraatis kunoo mootummaan warreen dhaabbanni gartee IMF jaaniinii fi World Bankiinis Itoophiyaan irra deebitee akka gartee gibira uummata irraa guurtu. Inumaa subsidii gootu gartee akkaataa uummataaf gaazaa fi waan adda addaatti dhiyeessitee gatii rakishatti biyya keessa gurguran kanas akka dhiiftu godhuu qabdi jaanii hogguu gartee ani isin himaa ture irra hedduun keessan dhagaan ture. Mootummaan Itoophiyaadhaa maaliif nuti hulii booda makiinaan elektirikii qoftiin akka biyya teenya seentu barbaannaa. Makiinaan gaazaa akka biyya teenya seenne barbaanna jechuudhaan makiinaa gaazaa irratti maaliif taaksii ol kaasan? Irra hedduun keessan qalbiidhaan dhageeffachaa hin jirtan. Wanni kana godhaniif maali? Subsidii gaazarra godhan kana gabaabinatti gartee odoo dhiibbaa uummanni irratti hin goone irraa hambisu. Diskaawuntiidhaan gartee gaaza biyya keessa naqanii gurguruu kanaan baana. Subsidiin gargaarsa gartee duggoomaa jettaniin duggoomaa gartee mootummaan gootu jechuudha. So akkaataa gartee biyyi teenya ammatti gaggeeffamaa jirtu akkuma nama dura isin himaa turetti infleeshinii akka malee samitti ol ka'ee jira. Uummanni keenya jiraatee nyaachuu hin danda'u, gabba'ee hojjetee jiraachuu hin danda'u, namni deemee barachuu hin danda'u. Kun hundinuu hojii silaa mootummaan irratti hojjechuu qabdurra. Kana hundaa'u godhu jiranii godhutti hin jiran. Irra kaayyatanii irra hin kaayyanne. Yoo karra kaayyatan taate dursoo silaa nagee irratti xiyyeeffatanii hojjetan. Garuu arrallee namni bikka fedhetti dhumaa jira. Kan gartee mana seeraatti illee nama hin dhiyeessin. Bar mootummaan takka warra gartee beekaatti illee ajjeesan. Beekaa ifi isaaniitti illee hojjesan. Fakkeenya godhanii gartee nama du'e kanaaf akka gartee heerri seerri ni jira jechuudhaaf mana seeraatti ni dhiyeessanii ni beektanii. Biyya teenya keessa wanni akkasii hin jirtu. Gara biraatiin yaa sana gartee asumarratti isin dhiisa. Yaada gartee amma fakkeenyaaf ati yeroo gabaabduu keessatti wanni gartee Itoophiyaadhaa tan arkaa jiru yeroo gabaabduu keessatti akkaataa gartee rakkoo hamtuun mootummaa tana inumaa gartee lolaa fi waan adda addaatiin odoo hin taane ikoonomiidhaan rakkoon itti dhuftuutu irra gartee sablaatee mul'achaa jira. Afaan qawweetiin kufuurra. Hafade haa ta'u fedhu gartee fannoo haa taatu abaaboo haa taatu jarri kuni dhufanii mootummaa tana yeroo gabaabduu keessatti hombolchuu hin danda'an. Dhugaan jirtu tana. Abbaan fedhe gartee booda as baatanii ati mootummaa deeggarta ati maarreedha jinniinaan jechuu ni dandeessan. Jaa irraan kaayyannee immoo garuu dhugaan jirtu mootummaa abaabootis mootummaa tana gargalchuu hin dandeessu. Fannoonis mootummaa tana gargalchuu hin dandeessu. Mootummaa gargalchuun salphoo waan sablaadhaan. Isaan daran wanni mootummaa tana gargalchuu danda'u ikoonomii. Akkaataa biyyi tun keessa jirtu. Namni ifii isaatiif beela'u ummanni hogguu beelawe mootummaa isaanii nyaata. Kuni dhugaa lafarra jirtu. Jijjiiramuullee gartee waan yeroo xiqqootti gartee mootummaan godhuu dandeessu miti. Mootummaan ifii isiitiifuu